sagaleen akkanaa duraan nu mudatee hin beeku. Kanaaf keessummaa ta'e adda hin cinne hinuma dhaga'ama. Maal abbaa Biqilaa, ilmi kee kun waan hin jirreen irratti midhaan koo irrattis raawwate. Kunoo kaleessa garbuu koo osoonni akka malee ciree nyaatuun itti dhaqe. Maal nyaachuu qofaa na jalaa caccabsee balleessee hoo? Maali kun Waaqaa fi nama biratti ni jaallatamaa? Maal narraa qaba? Narraa hin dhorkattuu? Kun sagalee obbo Caalchisaa abbaa garbuu sanaati. Abbaan koos ija diimeeffatee irra deddeebiin na ilaalaa mirkaneessa dubbii na gaafate. Biqila, wanti jedhamaa jiru kun dhugumaa? Anis ciniinnadheen lakki dhuguma koon jedhaanuu lakki jechaa ofirraa faccisuu koo ittiin fufe. Hanga kana ija obbo Caalchisaa danda'ee ilaalaan jiru. Ija kootiin yeroo dheeraaf lafa laalaa ture. Obbo Caalchisaa yeroon ol jedhee ilaaluu harka isaarra waatu jira. Nannee dafqan jirreen liqeeffadhe. Iddoon jiru wal'aale. Lafti gad nan fudhatu. Doomessi dhufee nan golgu. Gaarris na golbubuuf natti hin fiigu. Garan dhaquun dhabe. Gaara yaabaa dubbii. Obbo Caalchisaan